laalu namootni egaa biyya keessatti hojjetee kan milkaa'u jiraatu gara sanatti isin beektaa yeroo keessatti kan milkaa'u. Abba qonnaa mana kanaa dadhabeeraani. Amma yoomittiin qotee si nyaachisanii? Laa harka koo. Amma yoomittiin si nyaachisa qotee? Si argeetiin jira. Maal jaarsa sassabbatu jirta? Maallaqa naa kennachuu jirta? Akka inni buna gurgurate dhageesse. Harkitee mi fudhachuufi? Ofuma kee nyaatta. Sin baasu. Maal jechaanii jirtuuni? Rooba yandoo keessa haduu saafaa keessa dhaabate qalamee fi jaldeessaa wajjin wallaansoo kan wal qabu anaam. Kana qofa halkan addee fi booyyee wajjin wallaansoo wal qabee kan isin sooru anaam. Ali naagame immoo tammi mitaadhaa fi shoggaree yaadamee si nyaachisa. Kan kana booddee gaan danda'u naagame. Bakka nan dadhabe kana booddee hojjedhu naagame maali? Nan dadhabe laafarruun kootiin luqqee. Amma yoo mittan kana soqaa afaan nan guwadhe. Ani iyyuu hin dubbanne yoo isin maa dubban nan dadhabe nan dhiisa. Ituun hin jiraanne isin hin jiraattu
Anu kunoo tuwee dafa qeessi nyaachisaa jiru. Anu iyyuu dhibban eessitu dhibbataa sayyuu. Tole ijoollee ko. Hundi keessan iyyuu waan isinitti fakkaate dubbattaniitu. Akkatti jireenyi kun argame yookaan akkatti hojiin kun dhufe isinii galuu dhiisuu danda'a. Tokko waa'ee qabeenyaa iyya, tokko waan kan biraa iyya. Garuu ani wantoota gurguddaa dabarsee akka haadhaatti akka abbaatti isin danda'ee akkuma kanallee qabeenyaa kana danda'ee fidee har'aan geera. Garuu isin har'a addana geessanii kana irratti wal lolaa jirtu. Yoo isin tokko taatan hundi isaayyuu kanuma keessanidha. Nama kan biraaf mini jechuudha. Yoo isin tokkummaan qabdan ta'e ormatu dhufee garba isin godhata. Alagaadhaaf garba taatu. Kanaaf iyyuu tokkummaa qabaadhaa. Yaada keessan tokkotti fidattanii yoo wal taatanii tokkummaadhaan waliigalteedhaan yoo jiraattan bor kanuma keessanidha wanti har'a jiru. Nama biraa nama hojjetamaa fi tokko iyyuu hin qabu. Ofiima keessaniif hojjetachaa jirtu. Qabeenyaan kun isinirra darbeeyyuu horma ga'uu danda'a. Kanaaf iyyuu waliigaltee qabaadhaa. Tenaf. Magaalaan nagee kan uffanne bu'aa kun maraa deema. Isayyuu uffata abboomaa uffattee baate sitti dhufnaan si fita garuun ani keessaan qabu. Maanni rakkoo maali qabu obboleessa godhaati? Wanti dhufee dhufu. Wo? Maal gochaa uffata kiyya uffatte? Boos hin baana. Hataa'umsatti jibban ol kaatee nama sirbite jedhan. Kanaaf Uffatu. Maa uffata kiyya uffatte? Maaliif qe'ee hodiitu? Maal gochaa jirtu isin? Abba nan dadhabee bakka mucaa kana humna koo ol ta'e. Na doorsisa abbo. Tokko isin hawwa. Isin garuu akka kanatti wal diidu, akka kanatti wal ajjeesuuf walitti gamtu. Maanni rakkoon isin gidduu hamma kanatti wal ajjeesuu wal irratti qomaaltu fidi. Sumannaan ta'uu bara booftii nama tammaatte lootuun nama doorsisa. Laala ammas abbaan jiraachuu danda'an jiru bakka mucaa kana wajjin ulfina keessaniif jiraachuu danda'an jiru. Ulfina keessaniif inni isaaran. Yeroo darbee sinan gorsa amma sinan gorsa. Na dhaga'an jirtan. Maaliif waliin nageessan? Maaliif waliin galtan isin? Maalin akka kanatti akkasii wal irratti kaatan isin taasisu? Isin ikkoo silaa tokkoon
Isin kosila dhiigaam isin waliif. Gaafa isin akka kanatti wal irratti kaatanii, gaafa isin akka kanatti wal diiddan, gaafa isin akka kanatti wal ajjeesoo walitti fiiddan. Hormi moo nutti kolfa. Waa tokkoon isinitti agarsiisa. Yoo isin tokko taatanii hormi isin dhiibee, isin diigee akka barbaade isin irratti ga'ee isin hin danda'u. Amma kanaaf iyyuu waan tokkoon isinitti argisiisa. Waan isinitti agarsiisu sana hubadhaa ilaalaa. Kottu. Dhaqiitii isa darbadhu. Isas darbadhu. Darbadhu isas. Kottaa. Amma immoo mee harka keessa wal qabadhaa dhaabadhaa. Mee walitti isaanii darbadhu laal. Mee dhiibi. Amma iyyuu dhiibi. Agartu tokko yoo taatanii eenyu isin dhiibee isin hin danda'u. Eenyu isin irratti ka'ee isin kuffisuu hin danda'u. Isin bittimsuu yookaan isin diiguu hin danda'u. Kanaaf iyyuu tokko ta'a walii galaa. Wanti hundi isaayyuu kanuma keessanidha. Abba tokko ta'a jechuun kee gaarii. Garuu amma nuun kan nu irratti walitti bu'aaru yoo jiraate tokkummaa ta'uu hin taane qarshii irrattidha. Amma kanaaf dhaala keenya nu hiriin qabeenya keenya nu qoodi. Qabeenya nu qoodi. Ani bade. Ana yoo ta'e immoo hin dulloomne ani ganaa hin jiraadha. Jiraatte dantaa keetii kan maali waan ittiin jiraannu nuuf hiri waan ittiin jiraannu barbaanna nuun amma ati jiraattee dabarte yeroo kan keetitti nu amma jiraatuuf barbaanna. Maaliin jiraanna nu kenni wanta jiru. Yoo kanan taane maalii booti feenu boonuun. Utuu ta'e iyyuu ati waggaan kee 31 guuteera. Mana kana hin qabda, hin kunuunsita, hin eedda jennaan diddee obboloota kee irratti kaatee obboloota kee ari'uu ajjeesuu yaala. Amma nuun magaalaatti gallee jireenya mataa keenyaa jiraanna. Amma yommuu qonnee sonnee si nyaachisna. Lafa gara jabeettii kana akkanatti qonnee aramneetii midhaan mana finnaa waan ittiin jiraannu nuuf qonni. Sadan ilmaan dhuunfaa koo sadan kennaa waaqa koo Wanti godhani abbummaan koo mirkaaba. Aboon dhageessume abbaan keenya erga wanta qabu nuuf qoodee nu jiraachisne abbummaan isaa maali? Yoomiif nu ta'a abbummaan isaa erga waan qabu nuuf qoodne kanaaf nu amma akka kana walii galee irratti mataa keenya irra deemnee jireenya sadan zoddee Amma hin baana jiraannu magaalaa galee jireenya mataa keenyaa jiraannu. sadan Akkasuma yoo ta'e nagaa fayyaa koo sadan kennaa waaqa koo. Hello man. Ayyee bakkuma duraa wal agaruu isaanii jirtanii? Bakkuma sana jirra yoo dhuftee nu argachuu ni dandeessa. Boos keessa waliin jirtani? Ayyee amma wal biran jirtani? Dhufuu jira bakka ayyee. Hayi. Mucachuu na ta'uu mala. Tuffatte kan nuti dubbisiin teessati. Akkana miti waa'ee ijaarsa keenyaatti akka inni rakkisu keenya nurraa hangafaasanii fi maallaqa kenna. Nuuf waata kan nuun kennu abbummaa masaa wallaalle akkana jireenyi nu babbadde yoo. Uummata siin laachuudhaaf boosi keenya ajajuu qaba ka. Hanqi sun maal akkasiif ta'uu barbaadde? Maallaqa inni qabu mana seentanii yoo fuutanii gama koo fiddanii jireenya mataa kootiin hin jiraanne
abbummaamti isaa wanta kana fayyadaa hin jiru. Yoo maallaqa isaa nan fayyadin abbummaan isaa nan fayyadu. Mammaaksa tokko maal jedha sitti fakkaate? Waraabessa maan nyaadhu jedhu sariin eegee baastee bakkee bulti jedhame. Dhimma kee yeroo gabaabaa keessatti sii xumura. Hayyee bakka bilbilaan ol hubanna isiniin dawwala. Harkaan boolloo ofitti qotte. Dhuftaan? Hayyee dhufnee jira. Akkuma amma bilbila isiniif dawwalee ture. Dhimma keenya kan dhufneef sanii walumaan xumura jennee jira. Obboloonni kos kunoo dhufanii jiranii wal baruu dandeessan wal bara. Jecha dhugaa. Walumaan dhufnee jira wal baruu dandeessan. Obboleonni koo akkuma amma dhufnee jiru dhimmi nuni dhufnee as jirru kanaaf jaarsi keenya yeroo baay'ee nu rakkisaatii ture. Maalummaa jaarsa kanaa hin beekne abbaa jaarsa jechuun nama gargaaruudha nama guddisuudha jaarsi keenya kun akka nuun taane akka nuun guddisne sababa barree jirruuf maallaqa immoo yeroo dhiyootti wantoota akka bunaa kana gurguratee birrii maallaqa mana kaatee sababa jiruuf boos keessan dabalatanii yoo isin danda'ame wanta kanatti gadi fageenyaan gita mul'anneen dhokataa ta'een maallaqa kana akka nuuf fuutan dhimmi keenya inni guddaan kanuma. Rakkoon qaba.
Saamanii? Saamanii amma naannoo nama lama ta'anii tuna jira lakkataadhaan mana cabsanii gaafa naannoo kun manni immoo cabaadha. Ati atteetti laata? Ati immoo qarshii harkaa qabu. Akkuma kanaaf wanti jiru hundasaa wal ilaalla. Kanaaf jabaadha. Bos keessan eessatti isin biraaf waliin hin dhufne? Boos ammaaf hin dhufne dhimma keessan immoo xumuree nu ergee jira kuna. Qarshii keenya harkaa fuudhaa nuun jedheera. Gaafa cabsee ormi jajjaamsee bartee kan jedhamu. Maallaqni dhufee keenya wanti tokko hin jiru amma. Kanaaf dursa laaqana nyaatuu ni qabna. Mucaan kun deemee laaqana nuuf habitu. Yaadisaa sirrii. Osoo maallaqa kana hin argatin dura dursaatu laaqana nyaanne bareedaadha. Tole bakka. Qarshii sittan kenna. Fiigi magaalaa ani tole. Abbooma. Ayyee. Amma maallaqa barbaannu arganne. Haa. Qarshii argachuun keenya gaariidha. Haa. Garuu maallaqi kun nama sadiif gahaa miti. Haa. Kanaaf maaloo jettee yaadda? Kanaaf atuu kaastee jirta. Maallaqni kun nama sadan nun ga'u. Nama saditti saba nun geenyeef mucaa kana akka inni deemee jirutti hoggaan inni deemu rifnee eeggannee maallaqa kana oolfatu qabna. Beekaa wallaalaa gootee wallaalaa beekaa gootee soba dhugaa gootee dhugaa soba ka goote maallaqa sababa ta'e mucaa kana dhabamsiisnee maallaqa kana oolfatu qabna. Amma waan tokko jira gaa. Inni yoonas dhiyaateera. Nyaata nuuf fidee dhufeera. Kanaaf dhokannee eeggachuu qabna. Rifnee dhokannee eeggachuu qabna. Akkanumas jiru sababii beekuuf iddoo jijjiirannee eeguu ni qabna. Isa booda
Main? Sinubulo to ko mati? Alaga, wali rumah tuh. Sini mamsi. dan agafayaku sadan kenawagaku sadan sotikaku
sadan ilmaan dhuunfaa koo sadan kennaa waaqa koo abbummaan koo mirri kabaaji koo Lantuman ko sadan ilmaan dhuunfaa koo sadan saddeeqa koo sadan ilmaan dhuunfaa koo sadan kennaa waaqa koo abbummaan koo mirri kabaaji koo olaantummaan koo sadan ilmaan